maashaallah akkuma isin argitanii meeshaa caaltu jechuudha. Meeshaa mana hirribaa guutuu fi akkasuma saloona guutuu fi akkasuma kichinii guutuu qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana zulaan teessan lafaa kaatee jirti. Viidiyoon kun warra meeshaa bitatullee ta'ee kan bitannillee ta'ee isin fayyada waan ta'eef hanga xumuraa ilaaltan malee biraan darbinaa isiniin jedha. Asumaan viidiyoo kee kana subscribe, like, share godhaa wajjin turaa isiniin jedha. Hiriyoota keessanillee share godhaa. Isinillee yoo barbaadu baattan hiriyoonni keessan barbaadu mala waan ta'eef viidiyoo kee kana like osoo hin tuqin biraan darbina akkuma seentanii like tuqaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo. Jirra jirtu bakka jirtaniin nagaaf kabajaan kiyya isin biraa jiraatu amantiif kutaan osoo addaan qoodiin kan biyya keessaaf kan biyya alaalle. Hundi keessan bakka jirtaniin nagaaf kabajaan kiyya isin biraa jiraatu kinootii guyyaan isin eegaa turtan har'a ta'ee jira jechuudha. Zulaan deettee nagahaan kaatii hojii ofiitti deebiteetti jechuudha. Warroonni na eegaa turtan hundi keessaniyyuu kinoo har'a isin dhufeera isiniin jedha. Amma booda na jajjabeessa subscribe godhaa, like godhaa. Na jajjabeessa wajjin itti fufna isiniin jedha. Hojii eegaleera yookaan hojiitti deebi'ee jira. Akkuma isin argitan kana maashaallah kinootii zulaan teessan hojii isiniif deebitee jirtini. Warroonni qalbiin keessan guutuun ana bira ta'ee na eegaa jirtani. Naaf galatooma naaf ulfaadhaa isiniin jedha. Isinii dhufee jira akkuma meeshaan keessa wal duraa duubaan jiruun dabaree maan jechuudha. Walumaa duubaan isinii baasa waan ta'eef obsaan eeggadhaa isiniin jecha meeshaan video kana jechuudha. Meeshaa hedduu isin fayyadu waan ta'eef hanga xumuraa ilaaltan malee tasumallee dogongortanii biraan darbina. Video kana isin maqaa garaagaraatiif barbaadanii wantoota garaagaraatiif ta'ee waan barbaadan jechuudha. Kinooti asirratti darachuu barbaadanii akkasuma geexii garaagaraa jechuudha. Haba baay'ee waan waanuma isin barbaachisa jechuudha. Geexii waan nama bareechisu hundayyuu asirratti darachuu irratti dandeettan akkuma masaabaan isaa sharaataatti akka dalagame jechuudha. Bitanii kina sharaataatti akka dalagame maashaallah istaayiliin isaallee hedduu bareeda jechuudha. Algaa hedduu filatamaa ta'e jechuudha. Namoonni jechuu barbaadan alga kana keessaa dhuftanii dubbisuun dandeettan isiniin jira. Kun bitan kana algaa kana akkasumas illee masaabaadha jechuudha. Argitanii asinillee masaabaadha akkuma argitanii algaa akkana bareedu kan argitanii hedduu bareeda algaa kana jechuun dandeessanii ittaasee konfortiidha jechuudha. Konfortiin isin argitan kanillee konfortii haalaan bareeda argitanii maashaalladha akkuma isin argitan kana jechuudha. Hedduu bareeda akka qaqqabdan fa'aa baay'ee bareeda jechuudha. Konfortiin kuni kararri isaallee akkuma isin argitanii kararri jijjiirachuu dandeettan garuuyyuu baay'ee laslaasaa akka ta'e jechuudha. Shaamaa miti hedduu laslaasaa akka ta'e akkasuma kinooti tiraasii qaba jechuudha. Tiraasii kana qaba. Namoonni barbaadan keessaan dhufanii ajajachuu dandeettan isin jedha. Algaa akkana bareedu kana akkasuma immoo qumsaxiniidha malee qumsaxiniin kuni madaddaraa jechuudha. Madaddaraa yookaan boorsaa garaagaraa akkasuma looshinii garaagaraa waan barbaadan jechuudha. Asirratti darbachuu dandeettanii haga gubbaatti jechuudha. Akkuma kana asinillee masaabaa qaba. Masaabaa kana keessatti illee kosmoo garaagaraa dibata garaagaraa akka dubartii ta'e jechuudha. Keessatti darbachuu dandeettanii akkasuma jala isaallee argitanii jalli isaallee waa hedduu baata jechuudha. Shaantaa gurguddaallee yoo ta'e waa hedduu dabalatee baata jechuudha. Akkuma argitanii asin irraa as ba'a. Inni kuni irraa as ba'a jechuudha. Waan baas malee irraa as baha. Fidamee itti gaxxamame malee walitti hin jiru. Akkasuma immoo asinillee uffataati. Argitanii asin uffataati jalaan masaabaa mistiraa qaban malee argitanii jalaan masaabaa mistiraa kan sharaataatiin dalagame qaba. Bootaan kun boota uffata itti fannisatanii akkasuma asinillee madardara qaba. Gubbaarraallee argitanii gubbaarraallee akkana qaba jechuudha. Namoonni barbaadanii dhuftanii dalagsifachuu dandeettan jedha. Kana qofaaniti as biratti illee madaddaraa qaba. Qumsaaxinii haalaan bareedaa ta'e jechuudha. Akkuma isin argitan isinillee mastaawotii qaba jechuudha. Mastaawotii isaa argitanii kottu isin zoori. Abbaa manaa keessan ta'e akkasuma uffata qaama muluu isin uffisu laalafachuu barbaadanii argitanii qaama keenya guutuun mul'isee ka jedhu qaba jechuudha. Akkuma isin argitan kana qumsaaxinii haalaan guddaa ta'e jechuudha. Gubbaa isaallee konfortii garaagaraa bilisii garaagaraa boota kaatan qaba. Taasisee ammallee biffeedha. Biffeen kun akkuma isin argitan kana cinaa kanatti illee hin qabaatu. Argitanii cinaa kanatti illee hin qabaatu jechuudha. Osoo hin beekini amma biffeen kun waan asin xiqqoo fakkaata ilaalan garuu hiikaan inni qabatu hiikaa hedduu guddaa ta'e jechuudha. Akkuma isin argitan kana asinillee akkasuma banama jechuudha. Argitanii asinillee akkasuma banama cinaa lachinuuyyuu banama. Achiin garuuyyuu firiijii waan qabee jiruuf baay'ee naa banamaa hin jiru. Akkasuma immoo as keessanillee jechuudha. Madaddaraa guddaa qaba argitanii. Akkasuma ampuulillee qaba jechuudha. Akkuma isin argitanii maashaalladha. Asirraanillee masaabaa hedduu guddaa ta'e qaba. Jalaanillee distii garaagaraa waan barbaadan itti guurachuudhaaf argitanii boota bal'aa hedduu guddaa ta'e qaba jechuudha. Meeshaa giddootan itti guurtanii kadhafeen guutuun qaba jechuudha. Akkuma isin argitan kana masaabaan isaa irra kunillee jechuudha. Meeshaa hedduu isin qabata argitanii jookii garaagaraa ta'e meeshaa barbaadan jechuudha. Meeshaa akka hin mul'anne barbaadan
هدوس نقابة تجور أصبر عندك وسنار جدا كنا ما شاء الله لا بيستي أكن فكرت كنا إنه يوم أربعة لا يشون لأن يتني تانسة فريج ده فريج يكون إجنا سيدا كرابي مسوق الراسون ثاني درجة الرابي تمام فريج يدو كواليتي تأج مثلا كوني درجة الرامله سوق الرات تنار جمونا وني بربعة ده كيسانا دبسون دندة تانجس تورا واسطنا وقعت فوق أبا أكون سنار تانجنا تانسة مسوق بدافي سفيدوان أرجعني مسوق في سفيدي بدنا في سفيدي دابول لك سبتة أكون سنار تانجنا كنوتي مسوي لنا كنا تلفزيون ده تلفزيون ده أبغى أنتي أفضل سديه تلفزيون يدو كواليتي ده يصير مشاي ساق بنتو جيشي كابته لكن سما مشاي ساق بنتو أسكت ساتربتني لكن سما أورجينالي كده مشاي ساق هون ديجي يصير مشاي هون ده كابته يصير أخو ساق بنتنا ما شاء الله ده نوان بربادني أبغى أفضل سديه هتي مشاي هون ده أفيك أبغى يصير وديشي لين ديشي بقى ديشي كوني هذا فريجي ترباجة هلا سجدنا لهم ولا أكيد كمان مشان ساق بنتو نفس كسجرا ساعات إذا أنا قاعدة تأكل كنا كنا اسمه اسمه أسمان كذا مشى برا هذا إنه aku sana kita tanya dressing itu aku tanya yo akan lakukan dua sih kata garu dia sudah jualnya sama akan sudah hal masal anak anak itu akan asbah tanya dia sudah hal karena fayyada mungkin dan dia nasi ninja masyaallah mana ninja sati aku tanya asini le masalah hidup kabar sudah pun kita nih kalam itu terar kasih kalam itu dah kaca aku tanya yo kalam itu bangun kuwan dah kaca plastik abate aku tanya walumaa galatti masaabaa jaha qaba jechuudha namoonni dirisiingii kana barbaadan keessa na dubbisuu hin dandeettan isin jedha akkuma isin argitan kana jirtu kinootti dirisiingii kenna akkasuma madaddaraa shittoo jechuudha shittoo garagara looshinii garagara gamana sadi jaha qaba jechuudha akkasiin argitanii madaddaraa shittoo yookiin looshinii qaba jechuudha akkasuma yoo keessa deebisnu yoo baasnu wombariidha yoo keessa deebisnu jechaadha waan biraati jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallaadha asinillee nille baakoni qaba jechuudha baakoni qulfii jira kinoota akkuma sanatti baakoni qulfii jira keessa isaa kanallee waan barbaadan osoo naqasisin kaachuu dandeettanii namni beeku hin jiru wona deebis takki dirisiingiin kenna kan jira jechuudha namoonni dirisiingii kana jaalatanii barbaadan koota asin jedha masaaballee yookaan kiisii jaha qaba jechuudha tokkotti sadi gara tokko sadi asinillee kana qaba madaddara shittoo yookiin looshinillee qaba itaansa caamaa madaddara kacama kenna keessa daddaran jechuudha abbaa balbala lama akkuma argitan kana madaddara asinillee kan kana fakkaatee jechuudha maashaallah namoonni isa kana barbaadan kootaati keessa na dubbisaa asin jedha akkasuma boota kaalchi kaattanillee as keessaan kaalchi kaattanii masaabaa kaalchi keessa kaatan jechuudha yookaan kaalchi keessa guuratanillee qaba jechuudha akkuma argitan kana maashaallah asinillee madaddara akkana fakkaatu kana qaba inni defee orjinaalii fi tokko faraada lagamee akkasuma madaddara meeshaa aadaati madaddara meeshaa aadaa illee kan argitan kana gabaa garaagaraa barbaadanii akkasuma ammoo meeshaa aadaa barbaadanii waan barbaadan irra gurachuu dandeettan jechuudha madaddara hedduu qaba jechuudha lama sadi shan jechuudha kun argitan kana madaddara kana guutuu qaba jechuudha namoonni barbaadan meeshaa kana jaalatanii ayachuun dandeettanii kana qofaa miti qalamii isaa illee barbaadan isin jijjiirraa inni defee inni irraa dala kan tokko fa'aa algaa kana akkamiin laalla jala isaa wayittan akka argitanii alga kun kana maashaallah alga hedduu bareedaa ta'e kana jechuudha hamsoolaa jalaa qabu kun fakkiin kun akkasuma kan hamsoolaa jalaallee qaba jechuudha abbaa hamsoolaa lama jechuudha isin galateera adda asinillee alga kana laaluu barbaadanii algaan kun akkana alga hedduu bareedu alga maashaallah jechuudha namoonni barbaadanii kana dubbisaa isin jedha kana kenna kana fakkaata amallee hin xumuramne walumaan nu wajjin itti fufaa isin jedha meeshaa biraallee meeshaa dabalataatu jira waan ta'eef meeshaan caaltuu kana qofaa miti waan ta'eef hanga xumuraatti nu wajjin fufatan abdii guddaa isinirraa qaba isin jedha suwas subscribe share godhaa akkuma sanatti kanii algaa kenna kunuunsi firaashiin jalaa jechuudha akkan jira hojjettan firaashiin kana jechuudha firaashii hedduu orjinaalii ta'e firaashii kana jechuudha firaashiin boondii orjinaalii tokkoffaa ta'e kanaa waliin uumaa jiru akkana fakkaata namoonni barbaadan isin jedha firaashiin kennallee akkana fakkaata akkasuma algaan kennallee kun akkana fakkaata isin jedha amsoolaa ofii lafii qabaa kan fakkiin meeshaalee akkana fakkaatu kana adeemsuu barbaadanii keessaan na dubbisaa isin jedha lakkoofsi biratti isin kennee ture bakka def ittaansee majlisa jechuudha majlisni kun meetirii 12 abbaa 30 akkasuma meetira guutuu jecha yookaan meetira 12 yookaan guutuu jecha osoo irraa hin hir'atin guutuudha akkuma sana argitan kana meetira tokko tokkoon illee dalagamee jira meetira lama lamaan illee karariin isaa silvarii fi diimaa jechuudha diimaa dhiiga sanii osoo hin taane diimaa bareeda akkasuma sana argitan kinoo maggaarajaan isaallee as biratti haala kanaan dhiyaatee jira majlisiin kun majlisa baay'ee guddaadha saaloonni isii waan guddaa ta'eef akkuma sana argitan kana maggaarajaan isanii mul'isaa jiru kun gabariidha garuu yoo akkana laaltan maggaarajama noormaanii fakkaata inni kun garuu gabariidha
qumatiin isaa takka ajaa'iba maal dheerataa miti maal guddataa miti waan ajaa'ibaati isiniin jedha hanga xumuraatti viidiyoo kana ilaalaa isiniin jedha meeshaaleen kun isin fayyada waan ta'eef sa'aatiin kun jechuudha yeroon hojii eegalle sa'aatii meeqa sa'aatii afuritti hojii eegalle waratu dhufee fudhataara waan ta'eef sa'aatii afuritti hojii eegalle garuu sa'aatiin kun sa'aatii meeqa sa'aatii tokko jecha baay'ee nama ajaa'iba wallahi akka biyya keenyaatti sa'aatii afuritti akka Itoophiyaatti sa'aatii afur eegalle sa'a tokko jecha halkan keessa sa'a tokko kanatti xumurarra geenyeerra kino sadarkaa kana geenye jira meeshaalee kan feene namni yoo akkana achi ilaalu waanuma salphaa waanuma qallaalee yoo itti fakkaata yoo itti bira gaangaru baay'ee ulfaata qorradhee nama carrasharra maal godhee deemee galee uffata akkana uffadhee haala kanaan dadarrabadhee dhufe jechuudha yoo ka araasii waan ta'eef xiqqoo qorri baay'ee ulfaata akkuma argitan kan inni kun gabariidha mucaan kun obboleessa isiiti jechuudha warra meeshaa fuudhuu dhufe keessaa isaa tokko jechuudha inni kun gabariidha garuu gabarii fakkaatu magarajaa normaanii fakkaata kinoo qaamni asuudha kun magarajaa normaaniidha jechuudha obboleessa caaltuutii kuni caaltuu obboleessa keessuma lalladhu sin jedha akkuma san argitan kana qumatiin kiyya gabaabduu ta'ee osoo hin taane magarajootu humni kiyya ol ta'e ol fuudhuun isaa akkam akka ulfaatu isin ajaa'iba abbaa takaafachi sadihiiti hanga inni dheeratu mee ilaala wallahi ol gadhoofu nuyyuu bakka yoo kana laaltan salphaasni fakkaatan yoo kana ol fuutan kan akka malee nama ulfaata carqiidhaa miti gan nama harkisa wanta ta'eef akkuma san argitan kana abbaa takaafachi sadihiiti takaafachi sadi ta'ee qumatiin isaa meetira 4 jechuun waan ajaa'ibaati qumatiin isaa haala malee dheerata jechuudha qumatiin isaa bichaanu meetira 4 jechuudha maashaallah baay'ee guddaadha jechuudha rabbi nagaanatti si galchu jedhaati isillee du'aa godhaa fi viidiyoo kiyya kanallee hanga xumuraatti subscribe like share godhaa rakabotii kana jechuudha rakabotii kana siinii isaa guutuu wajjin akkuma isin argitan kanatti akkasuma immoo sufraa isaa wajjin kino haala isin argitan kana qabadhee isin dhufee jira isin jedha ittaansi hababaan kunillee ka teebiliiti jechuudha namoonni barbaadan jechuu hin dandeettanii akkasuma immoo burcuqqoo kana jechuudha burcuqqoo hedduu bareedduu taate burcuqqoo qalabatii kana namoonni barbaadanii ajjadhaa isin jedha akkasuma immoo burcuqqoo siinii aananii kanallee jechuudha ka jabanaa kanallee namoonni hedduu hin qabdanii namni barbaadan isallee ajjadhaa isin jedha ka qalabatii kanallee argatanii hedduu bareedduu taate jechuudha sulti gaddabeera hedduu bareedduu taate qabadhee isin dhufee jira akkasuma immoo saanii feermuzii ka sibiilaa jechuudha namni hedduu hin barbaadan saanii kana saanii firee afurii jechuudha akkasuma jechuudha qabanni isaallee kinooti gubbaa kanarra argama akkasuma argitan kana saanii hedduu kwaalitii taatee fi bareedduu taate jechuudha akkuma argitan kana namoonni jechuu barbaadanii kootaati keessan na dubbisaati ajjadhaa isin jedha akkuma argitan kana ittaansi ammallee eelee buddeenaa jechuudha eelee buddeenaa kana jechuudha namoonni barbaadan koota ajjadhaa kinooti akka fakkaatti viidiyoo isin jalaa yoo jajjaseef ifame meeshaan baay'ee waan ta'eef akka viidiyoon na jalaan dheerinne barbaadeeti akkasuma ammoo keessi isaa bakkoonni qaba jechuudha akkuma argitan kana baalli guddaa fedhe fuudha jechuudha ittaansi ammallee asittillee kinooti saanii wadii jechuudha saanii wadii abbaa firee lamaa jechuudha viidiyoo isin jalaa yoo jajjaseef ifame isin hin irra deebi'ee viidiyoo dheeraa waan qabu sanis isin jalaa jajjaseera akkasuma maashina buna daakuu abbaa giraama guddaa jechuudha kinooti giraamiin isaa guddaadha jechuudha isa kana jechuudha namoonni barbaadanii ajajachuu hin dandeettan isin jedha kinooti giraama guddaadha akkuma sirra jiru kana jechuudha argitanii inni ammoo tokkoffaadha orijinaaliidha akkuma sirra jiru kana jira jechuudha ammallee taansee gingilchaa jechuudha abbaa seetti argitanii takka lama sadii afur shan jaha abbaa seetti jahati namoonni barbaadanii isallee ajajadhaa isin jira akkasuma saanii kidaanii raanii kana jechuudha kidaanii hedduu bareedduu taate abbaa firee shaniiti lama lama wal keessatti argitanii lama lama wal keessatti baay'ee bareedduudha adii duraaniirra gatiileen kana caalaa akkasuma kanatu irra orijinaaliidhallee namoonni barbaadanii firee shanii wal keessa galteetti malee addaan baasuun barbaadu jalaa akka jalaa buqqa'uun barbaadu akkasuma saanii raanii namoonni barbaadan saanii raanii kanallee ajajadhaa isin jedha akkasuma mikeelii dhadhaa argitanii mikeelii dhadhaa kun darajaa qaba namoonni bitachuu barbaadanii qorqoorroon tokkollee jira isin bitachaa isin jedha akkasuma ka buddeenaa jechuudha argitanii saanii buddeena keessa kaa'atanii makaranta faa seetti yoo isin jedhu meeshaan kamuu seetti jechuun firee sadii yookaan achi ol argitanii makaranta faa seetti inni illee kinooti akkasuma immoo albee jaarmanii jechuudha albee seetti jaarmanii akkuma suuraa irra jirtu kana jirti jalaa buqqisuu hin barbaadu kinooti waa hunda qabdi jechuudha akkuma sirra argitan kana haga maqasii haga mafaaqaa waa hunda isaa guutuu waanuma sirra jiru kana argitanii isa kana guutuu qabdi jechuudha akkasuma maashina juusii saakii tokkoffaa orijinaalii jechuudha ka Dubaayii saakiin tokkoffaan Dubaayii akkam jiroo isa kana kinooti adii fi bifa samaawii kana jechuudha kana akkana fakkaata abbaa sadiiti orijinaaliidha jechuudha akkasuma maxabashaa jechuudha maxabashaa siraamikii lakkoofsa 30 irraa kaasee haga 28 26 akkasi jira jechuudha namoonni bitachuu barbaadan isa kana tokkicha kana akka fakkeenyaatti isin mul'isa
kinooti maxabashaa osoo hin taane kun distima malee maxabashaa yuun jedhamu argitanii akkuma distiitii kinooti qabanni isaa guutuun as keessa jira jalaa buqqisuun barbaadu kun xiqqishaa irra macarrashaati monkookoo inni kun illee darajaa qaba monkookoo yoo ta'e tokkoffaadha inni kun ammoo darajaa haga 3-4 qaba jechuudha isa san illee bitattaan of eeggadhaa isiniin jedha kuuwwan ammoo kinooti kun ka jiddu galeessaati kun irra guddaa argitanii kun irra guddaadha kun jiddu galeessaa kan isin mul'ise kun xiqqishaadha jechuudha argitan kana taasisan malee tirii abbaa sadiiti seeftiidha inni kunillee saanii kookisiiti akkasuma cilfaadha mafaaqaadha mafaaqaan kunillee kan qabata qaban kana akkana kan qabatan kana wayyaa jedhee isa kana bitee fi saanii darzana siinii hedduu bareeddoo jechuudha siinii nama guddaa yoo nama dhufeef jettee siinii kana biteef jechuudha siinii fireejaa bitee fi kaan illee qabdi kana bira dabalata jechuudha namni gurguddaadhaaf jettee kun xixiqqishuudha argitanii kun xixiqqoodha kun isin argitan kana nama saalfachiistee xiqqoo argitanii tun nama saalfachiistee kana bira dabalata bitattee jechuudha kun isin argitan kana akkasuma istoofii maabiraatii jechuudha akkuma isin argitan kana argitanii istoofii maabiraatii ta'e feermuuzii warqaammaadha burcuqqoo noormaanii jecha as keessa illee hin jirti baandii guddaa kana viidiyoo irratti qochisiisu akkasuma saakaa guddaadha makashashaadha komfartiidha kan uffata xuriiti eelee sibiilaati as keessatti wanti isin bira darbe yoo jiraate isin iyyuu fi keessanii argattan jechuudha duuba saarvisii abbaa firee sadii saarvisii seetii jechuudha akkasuma billawa guddaa argitanii makarajii bunaa meeshaaleen keenya obboleettii keenyaa kinu akkana fakkaata asirraa hafe meeshaan biraallee waan jiruuf meeshaan isii hin dhumanne isin mul'isa jechuudha isin qaxxaballee kinu osuma bira jira jechuudha akkasumatti mul'isini ofii keessanii waan argaa rufanii na of olchaasaniin jedha kinuuti amma